አራና የሰማን ቃሉ ያላችሁ ጆሪ እየበሉ ወረድ ያለው ጽሙነን በፊቱ አናስተማ ማላጃ ይሰጡም እናቱ ፈጣሪ ያመጣው እኛ ማንሳከር ሰው ላይ የሚያምነው በመንደር ወሬ ነው ጆሪ የሚያምነው በኢትዮጵያዊነት ጋላቂ ነው ነገጣት ነው ጆሪ ቆይልኝማ ትገኘው ተመርካ መዲና ተመረቀው የሁሉ ሰው ፍቅር ሰብስቦ ያዘው አንተን ማየት ራሱ ትልቅና ሀብት ነው Ashama harkafune hordoftoonni abduu moobaayilaa fi jajjabeeffatan odeeffannoo bakka jiraattan bakka deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaa kuni mana Jowaariidha mana tarii mana Abiy akkasitti hin fakkaannee fi kun mana Jowaar Muhammadiidha jarri har'a mana Jowaar jirti jarri har'a mana Jowaar dhufteeti Jowaariin faarsaati jirti jechuun Jowaaritti dhaqeen faarsinee jaratu mana Jowaar dhufeeti faarsaa jira. Wahe kana irratti namu yaada adda ibsatuudha akka dandeessan hin beeka jalqaba video waliin dhageeffannee jechuudha anis yaada kiyya irraan isiniif buusa xiinxala kiyya jechuudha garuu xiinxala kiyyaan duratti video kana dhageeffachuu qabna jechuudha har'a mana Jowaar dhufteeti Jowaariin haala kanaan faarsaati turan jechuudha jara kana kan beeytanii waan addaati jechuun wanni jijjiiramne hin jiru wanni garangalle hin jiru fakkeenyaaf yeroo waggaa lama dura waggaa sadi dura maal akka jechaa turan Jowaar kana maal akka jechaa turanii fi yaada akkamii akka isaaf qaban ni beeytu amman tan ammoo haala kanaan jechuudha mana isaa dhufanii yeroo faarsan kuni ka jalqabaati jechuudha mee wal baan dhageeffannaa jechuun isinis yaada keessan ni kennitanii dura dhageeffadhaati anis yaada kiyya ni kennadha akka wanda adda addaa isinitti dhagahamu ni beeka Tatafi bana botti tira Jowaari yo bode tawot matwari kabandira ogala Amerikan do so ay gesaggeso Bertno Jowaari loda jay farsan Jowaari 100 de Wala terusale odem dosalo Jaratin dolar kana raguru lufte yadiro $100 እንጀራ ሲበላን አንዱ አምላክ ባደለው እንደለጆ አሬ የምመኝነት ከቤተሰቡ ጋር ሙሉ ጤንነት አንድ ሰው ቢጣራ ነው የሰማን ቃሉ ያላችሁ ጆሪ እየበሉ ወረድ ያለው ጽሙነን በፊቱ አናስተማ ማላጃ ይሰጡም እናቱ ጆዋሪ የሆዴ ሲባል ሰማ ነበር አይኑ ባይናሳይ ፈጣሪ ያመጣው እኛ ማንሳከር ሰው ላይ የሚያምነው በመንደር ወሬ ነው ጆዋሪ የሚያምነው በኢትዮጵያዊነት አገሩ ጉርባ ዲማ kana jechuun meelala jechuun akkaataa adeemsa isaa kana meelala jechuun wanni hundinuu deemee haaduma isaa harkatti galaa jira jechuudha wanni hundinuu jarri kuni waggaa lama dura waggaa sadi dura maal akka jechaa ture yaadadha jechuun waggaa lamaa fi waggaa sadi dura akkuma inni jedhe Jowaar ittasar Jowaar እንደዚህ waan jedhamaa ture jechuudha Jowaar yoo akkas ta'ame lafti kun nagayaa wanti lafti kun badaa jirtuuf Jowaar kan jedhamaa ture jechuudha garuu har'an tana taasifamaanu kun jarri Laalibalaati jechuudha taasifaan isaanii gurbadii maaratti kufeensa waggaa lamaa fi sadi dura liqaalee abadii jechaa
ገንዘቡን ሰጠኝ ነጋላቂ ነው ነገጠፊ ነው ዛሬ ቆይልኝ የማትገኘው ተመርካም መዲና ተመረቀው የሁሉ ሰው ፍቅር ሰብስቦ ያዘው የሁሉም ሰው ሰብስቤ ያዘው አንተን ማየት ራሱ ትልቅና ሀብት ነው ሲያርጉኑዩ ባንክ አደረገኝ Hamza ما بدي تبرتا Hamza يا جوار قدنيا كيس نجيب نتي فكاتا يروم ترسل وكرا فيلا Garuu jarri kuni fi Oromoon keenya gartee kan tuulamallee jechuudha. Laaftumatti dhufaaf walaloo jechuudha. Waan tokko walaleessitee yeroo isa walaloo lafa kaa'u laaftumatti dhufaaf. Laala abbaa bakka አምዛ እያለ ሞዴ ቡና ቤት ገብቼ የሚያጠጣም ጠጅ አምዛ እያለ ሞዴ የአፍሪካ ፈረንጅ አምዛ የጀዋሬ አቤቱ እንደምን ላርጋቸው የኢትዮጵያ ብርስ በጣም አስጠላኝ ጆሪ ብዱር አለኝ ግን አምዛ የጀዋሬ አቤቱ እንደምን ላርጋቸው የኢትዮጵያ ብርስ በጣም አስጠላኝ ጆሪ ብዱር አለኝ ግን አምዛ ነው Hamza is to face baby jira. Abo jaru jira jira. Jawween akkanatti oole kaarraa yaadni keessan yaada garagaraa akka taateen hin beekaa shakkii haala adda addaa waan isin keessa jiru hin beekaa ana keessa illee ni jiraata waan tokkotu jira asirratti yeroo komantii kennattanii namicha Joohar tahuu hin dagatinaa jechuun yaada isin keessa jiru waan naaf galeefi jechuun dursee odoo isin hin dubbatti waan naaf galeefi waan isin jechuu deemtanii namicha immoo Jooharin tahuu hin dagatinaa an akka kiyyatti jechuudha akka nama dhuunfaa tokkootitti kuni waan guddaadha maaliif yennaan tokkoffaa arrabnumaan kalee waan biraa jechaa ture arran tana dhufee mana isaa jechuudha mana isaa dhufanii akkasitti eessa waggaa haaraa kana bakki itti gartee waggaa haaraa isaanii kana jechuudha itti gartee akkas jenneetiin namni faarsuu qabnu eenyuun jedhaniitiin jarri kun dhufanu doolaaraa fuhaa dhufanii waan barbaadanii fuhaa dhufanii dhufaniitiin arrabuma kaleessa saniin kaleessa warri akkanaa kunis jechuudha
yaa jira keenya abbootii amantii kan isaanii dabalatee kaamee jechuun akkanumatti isiniif gala yaada ka abbootii amantii isaanii hayyoota isaanii warra kanneen dabalatee jechuudha waggaa 2 dura waggaa 3 dura waan akka jedhamaa ture jechuudha waanni Jawaari maal hin jedhamin ni jira har'aan tana ammoo mana isaa dhufaniitiin ijaansi argummaanu jechuun waan addaati ijumaansi argummaanu waan addaati ka jedhu haala kanaan faarsanii jechuudha. Ani kuni waan guddaadha jedheetii yaada. Masmarri gurbaan diimaan kun irra deemaa jiru namni waan tokko malaan deemeti malaan waan tokko godhuu danda'a jechuudha. Akkaataan amma inni deemaa jiru kuni akkaataa siyaasa Oromoodhaa gartee kan waggoota dheeran dura gartee abbootiin keenya nuti dabarsanii haala gartee kaayoo jedhu kaayoo gadhiisuu jechuu kiyyaa miti kaayoo haala jedhu saniini haala akkanaa kana jijjiirama akkanaa kana keessa karaa kana keessa dabartee bakka yaaddu gahuudhaa fi hedduu dadhabinatu ture jechuudha. Amman tana karaa kanarraan namoonni gartee ciccimaan akka Jawaar kuni namoonni ilaalchi isaanii ideoloojiin isaanii nama gartee yaada akkamii akka ta'e nama eessarra bakka inni irraa ka'eetiin as gahee ni beekna kaabarama fakkeenyaaf Jawaariin bakka inni irraa ka'eetiin as gahee ni beekna waan ta'eef karaa namoota akkanaa kanaatiin jijjiiramni akkanaa kun dhufuun anaa fi kuni waan guddaadha jedheeti yaada. Maaliif jennaan nama tokko fakkeenyaaf Jawaar fakkeenyaaf ayyaama Oromoo faristi jedhe qeerroo Oromoodhaa gurmeessee ijaaree akka addunyaatitti qeerroo maal akka ta'e mul'ise hinjifannoo adda addaallee galmeessiise har'aan tana ammoo kara isteeppii biraatitti tarkaanfatu jechuudha. Kara isteeppii biraatitti tarkaanfatee kallattii fuulaa gartee silaa isaan baraniitiin ittiin nama cufuu barbaadan san jechuudha. Ofii dursanii harkaa cufuu jechuudha. Akkasitiin fudhachuun keessatti isiniif gala jedheeti yaada. Yaadni keessan naaf gala wantoota garaagaraa jechuu dandeessan fakkeenyaaf waan isin jechuu deemtan hundi isaatu naaf gala. Sun akkuma jirutti ta'ee san ammoo san irratti waan tokko beeka. Namni kun eenyuun kan jedhu fakkeenyaaf amma waan atuyyuu shakkitee fi waan atu beekte waan atuyyuu gartee itti cuncooraan itti si waan jedhu kana inni sun eenyuun kan jedhu beekuu qabna jechuudha waan akkasiisa yeroo yaadne itti dhugaadha haalli jirta sun akkuma jirutti ta'ee namni meeqa akka gartee karaa kanaan nyaatames ni beekna namoonni waan kana keessatti namoonni nyaataman akkam seetan namoota jalqaba ideoloojii waan kanaa qabanidha namoota gartee isiniif gala kaas keessatti isiniif gala jedheeti yaada namoota ideoloojii waan kanaa qabanii namoota kaayoo waan kanaa qabanidha jechuudha ganamarraa. Kanaafu namni akka isaa kun ammoo wanta kalleen sodaatina. Namni sodaatamu nama akkanaa kanaa miti jechuudha. Namni ati shakkitu nama akkanaa kanaa miti. Namni shakkamu ni jira beeki. Jechuun namni shakkamu ni jira garuu nama akkanaa kanaa miti jechuudha. Kuni chaalenjii guddaadha. Chaalenjii dhabes ta'ee jira jechuudha kun. Akkanatti dhufanii mana isaa dhufanii waan inni ta'e jechuudha. Akkana waan inni ta'e dhufanii jabaa dirqiin jaalatan akkuma jedhan san jabaa dirqiidhaan faarsan akkuma jedhan san jabaa dirqiidhaan dubbii isaa ganama didaniitiin galgala itti dhufan akkuma jedhan san beekaa dubbii isaa ganama didanii galgala itti dhufan akkuma jedhan san akkasi karaa santu isaan itti fide jedheetii yaadaan. Karaa santu amma isaan itti fide jedheetii yaada. Hedduu takka. Anas keessatti jechuun waan hunda dubbadhu as keessatti waan hedduu jechuun sila waa hedduu dubbachuu dandeenya garuu waan asitti toleeti jira. Waan hunda kaa paabilik irratti namni gabbahee waan hunda dubbachuun sirrii miti. Mana isaa dhufanii akkanatti haala kanaan godhuuni hedduu akkanatti toleeti jiran. Ani abduu moobaala biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura. Isinillee ammoo koomantii keessan bilchinaan xiinxallaati ilaalaati koomantii keessan kaaya. Koomantii keessan isin dubbisa obsaan.